Qaamni rookeetii SpaceX Falcon jedhamu cabuun galgala kana ji'a yookaan addeessatti bu'uuf jechuun himan. Qaamni rookeetii kanaa gara kaaba ji'aa yookiin immoo addeessarraa naannoo haroo Einstein jedhamtu tan qarqara ji'aatti ni rukutama jedhan ogeessonni. Qaamni rookeetichaa ji'a yookaan addeessatti bu'uuf deemu kuni isa gara olii yoo ta'u durumaanuu gara lafaatti hin deebi'u ture. Qaamni rookeetii gara olii kun guddinni isaa hanga gamoo darbii 5 kan qabuu fi ulfaatinni isaa immoo kiloogiraama 4,000 akka ta'utu himame. Qaamni rookeetichaa kunis sekondii tokko keessatti kiiloomeetira 2.43 kan imalu hoggaa ta'u rookeetiin kun ji'a 18f hawaa keessa naannawaas jedhan. Naasaan qaamni rookeetii SpaceX Falcon jedhamu kun lafarratti balaa fiduu hin qabu jechuun ogeeyyoonni yeroo miidhaa fi dhiibbaa inni fiduu malu qorannoo saayinsiitiin fuulduraaf akka hordofamuus ibse. Haroon Einstein bal'ina hanga kiiloomeetira 180 kan qabu hoggaa ta'u kanaaf rookeetiin kun bakka kamirraa akka bu'uu fi dho'iinsi uumamuus hangam guddaadha tan jettus ammaaf hin beekamu yoo jedhan saatalaayitiin kun torban tokko keessatti ji'a aduu karaa walitti bu'iinsa kun mudatu irra dabartiis jedhameeti eegama. Kanaafuu waa'ee suuraa haroo Einstein dho'iinsaan dura turee fi isa booda uumame kan kaaftu ta'us himan. Teleskooppiin Ameerikaa saatalaayitiin naasaa Lunar Orbiter jedhamtuu fi kan Kooriyaa Kibbaa Daanurii jedhamtu dho'iinsaa fi walitti bu'iinsa rookeetichaa ji'a kanaa hordofaa akka jirus ifoomsee jira. Garuu dho'iinsaa fi walitti bu'iinsa isaa ammoo lafa taanii suuraa kaasuun akka danda'amus mirkaneessuuf jirraas jedhan. Rookeetiin kaampaanii Elon Musk SpaceX Falcon jedhamu kun gamni duuba isaa tajaajila biraatiif deebi'ee akka hojiirra oolutti hojjetames jedhan. Rookeetiin kun sadarkaan qoodamee kan hojjetame inni gama duubaa jiru ammoo mataa isaa gara hawaatti dhiibuun eega furguggisee booda ammoo gara lafaatti deebi'a yookaan immoo garba bishaanii keessa kan bu'uu fi tajaajila rookeetii biraa gara hawaatti erguufis hojiirra kan ooluudhaas jedhan. Qaamni isaa gara olii jiru garuu achuma hawaa keessatti hafuu malaa fi qaamni amma ji'atti bu'uuf jiru kunis qaama rookeetichaa gama mataa jiruudhaas jedhan. Rookeetiin kun ergama naasaa ji'a ammajjii tan bara 2025 keessa ture amma hojiirra ooleedhaas himan. Rookeetiin Falcon 9 jedhamee beekamu kun waggaa dabree meeshaalee qorannoo saayinsiif oolanii fi warra gama ji'aatti imalan qabatee kan furguggifame ta'us BBC'n ifoomsee jira.